keenya kabajamoo kan ashaamtee daawwachaa jirtan har'a qophii gabaabaa barnoota tokko isiniif qabannee dhufnee taayipii irratti dhaabbanneerra. Har'as namoonni haareen yoo kan jiraattan taate akkasumas subscribe keessaafu share godhuudhaan uummata keenya biraan gahaa barnoota keenya akka hordofaniif keessattuu uummanni keenya afaan Oromootiin akka galuufitti uummanni keenya barachuu qaba. Atis gee keenya nutis akkasuma taphannee yoo uummata keenya share goonee bareedaadha. Mee har'a qophii taayipii irratti dhaabbanneerra haa eegallu. Torbee dabree nuti kan ilaallee miinidha. Miini akkaataa itti hojjetamu example isaatii hundaa hojii ilaallee jirra. Har'a mee qophii weight mean kajuu kan ilaalla asirratti dhaabbannee. Weight mean weight yeroo jennu ulfaatinarraa waan akka ulfaatinaatti kan hisaabamu osoo hin ta'in akka statistiksitti herreega biraatti kan hisaabamudha. Weight mee waa'ee isaatti haa dabarru. Weight mean or weighted average maqaan isaa lama qaba jechuudha. Weighted average and the weight mean is an arithmetic mean in which each value is weighted according to its importance in the overall groups. Groupii yookaan taayipii malaaluu deemnu kana hundarra it is importance hateer weighted meanidha jechuudha. The formula for the population and the sample weighted mean are indicated this. Haala kanaan formulaan isaa ibsamaa siinja. Akkaataa inni itti ibsamu mallattoo miinidha jechuun amma asirratti kana kanatti cuqaaseen kana mallattoo weight miinidhaati. Mallattoo kana fayyadamtee yoo kana agartaate weight mean ta'uu isaa akka hubattan formulaan isaa isa kana asirratti weight first weight multiply by x or lakkoofsa nuuf kennamurra wajjin plus weight 2 up to weight n times or multiple by xn. Akkasuma hajalaa kun garuu hajalaa kanarratti weightii qofa overall or total value of weighted are written on the belows. Gadi kanatti total weight isaa qofa barreessina malee akkasitti x dha wajjin baay'ifneen keenya formula kana qabadhaati. Akkasuma example isaati wajjin akka gaariitti nuuf gala jeetiin abdadha. This may shorten to formula another's. Amma formula anasitti agarra kunis formula akka olii kanatti bal'ate ibsamu osoo hin ta'in gabaabsatti haala gabaabaatiin kan kaayame kunis formuluma isaati. Garuu haa gubbaa kanatti barbaachisaadha. Maaliif simply bakka waan ta'e hunda kennamaa kee require kee waan beektuuf dafee siif gala achirratti baastee kan nu dandeessaa jechuudha. Okay, my example yaalaallu. The United Construction Company paid its hourly employees. Construction Company United jedhamu ni kafalaa jechuudha hojjettootaaf za'azaatti kafala. Maal kafala? $16.50, $19, $25 per hourly za'aatti haga kana kafalaaf jechuudha. There are 26 hourly employees. Hojjettoonni za'azaan kennamuuf san hojjettoota 26 ture jechuudha. Yeroo san jechuudha. United Construction Company hojjettoota 26 qaxare kan hourly kan nuuf. Isaan keessaa 40 of which are paid at the 16.50 rate. As keessaa employing 16 yookaan hojjettoonni 16 $16.50 kafalamaaf hojjettoota 14 jechuudha 26 keessaa. Okay, another 10 at the 19 rates. Akkasuma barattoonni 10s $19 fudhatan kan hafee barat hojjettoota lamaatu hafe hojjettoonni lamaan sanis $25 fudhatu jechuudha. What is the mean hourly rate paid the 26 employees?
hojjettoota 26 kanaaf za'atti meeqa kafalaa jedhama gaafiin keenya akkanatti. Amma akkuma foormulaa isaatti fayyadamnee asirratti yoo halaallu taane doolaarii asitti yoo hanna jalqaba wanni isaa halaallu taate foormulaan isaa kana ture. Asirratti kan laallu kana inni kun asirratti weight times x qaba. Weight times x qaba jechuudha. Asirratti halaallu taate weight times x kana pricing bakka bu'uu danda'a. X jechuun price dha. W weight dhaan bakka bu'u. Isa kana baay'iftee sekondiidhaan ammas baay'iftee walii idaataan akka foormulaa kanaatti garuu gama jalaa kanatti adda isaanii total value or total price of or total employees of the weights qofa kan barreessitu weights total isaanii barreessitee asitti argattaa jechuudha. Foormulaa isaa kana qabadhaa jalqaba. Example isaa akkasitti nuuf galama. Example isaatti yoo deebiin taate weight jechuun hodha afur asitti arganne weightiin hojjettoota asitti arganne irraa ammas 16 doolaarii 16 doolaarii 16 tuqaa 50 isaa arganne yoo hayatan taate it is the price. Asitti qarshii doolaara 16 kafalaa fi isaan meeqaaf isaan 14 asitti doolaarii 16 kafalaa fi jechuudha nama 14 akkasumas hojjettoota 10f doolaarii 19 asitti kafalaa fi jedha. Akkuma kana jechuun hanga doolaarii 25 hojjettoota lamaatti asirratti barreessina. Gama jalaa kanarratti immoo total asirratti akkuma dura isiniin jedhe total value of weight only weight not or without any price intercept. Well, only it is written in belows weights only total value of weights qofa barreessina jechuudha. Asirratti weight isaa yeroo walitti dabalee 26 dhufuu qaba dirqama. Maaliif asittuu 26 hojjettoota qabna. Hojjettoonni 26 kun waliigalli isaanii akkana dhufa. Isaan kana baay'ifnee guyyaa kana finnu akkuma beekamu deebisaan isaa kana dhufa. Yoo baay'ee kana isaan lamaan kana waliif hirtan haala kanaan dhufa jechuudha. Okay, meesatti anti yoo kan dabaluute example kan akkasumatti ilaaltanii example kunis salphaadha. Kuno isaan malamaan asitti argitan kana waliif hiruu qofa deebisaan isaa percentageidhaan kaayama akkasumatti dhuma jechuudha. Salphaadha formula example formula isaa qabannaan geometric mean itti dabarrume. Geometric mean is useful in finding the average change of the percentage ratio index. Geometric mean ittiin fayyadamiinsa yookaan haala ittiin barbaannu average san change of percentage jirree kan itti barbaannu ratio to index or growth rate over the time. It has wide application in finance. Amma illee inni kun koorsii bal'aa finance keessatti argamu. Any finance or any account or banks or any accounts or Minister of Revenue and so isaan kana keessatti geometric mean are important of the types. Okay, because what are the because of wide it has often interest in the finding the percentage changes in sale and salary. It is in kun ni barbaade haala ittiin barbaannu jechuudha. Percentage san akkaataa itti gurgurtaa keenyaa ta'u akkaataa itti mindaa uummata keenyaaf kennanuu fi kana fakkaatan haa ta'u isaan kana hunda percentageidhaan kan find godhe interestii barbaannu san hunda nuuf agarsiisu geometric jedhama jechuudha. Geometric mean of a set of the number is the nth root of the product of the number. Inni kun geometric meaning formula isaa wordisiidhaan hime. The formula of the geometric means are these are geometric mean are under the radical n of production of the number. Isa kana ta'a jechuudha. Okay, the geometric mean will always be less than or equal to the arithmetic mean. Geometric mean
always yeroo hunda less than ta'uu qaba yookaan equal to the arithmetic mean. Arithmetic mean irraa gadi yookaan qixa isaa ta'uu qaba. Never more than gonkumaa irra caaluu hin qabu arithmetic mean kana dura kalaallee jechuudha. Also all data value must be positive ta'uu qaba. Must wanni isaa lakkoofsi yookaan value nuti argannu must be positive. Okay, example isaatti haa dabarru. The return on investment made by United Construction Company for 4 successive years waggoota afuriif United Construction Company jedhamu kun investment irraa waan argate asitti agarsiisa jechuudha. Waggoota afur keessatti parsantaa 30 argate 20 akkasuma hanga parsantaa 200 argate jechuudha. What is the geometric mean rate of return on investment? Yeroo kana formulaasii olitti ilaallesaniin gabaabatti nuuf gala jechuudha. Asuma keessatti raadikaalii asiin waliigala isaa 4 maaliif n's asitti n's fayyadamne waan ta'eef 4 kana isaaf inni hojjetan taate asitti percentage 30 taakka asiin 2 3 4 isaan afuran kana jechuudha. Isaan afuran kana waliin idaanee isaan afur ta'uu isaanii gobanne asitti inni kana keessa keenyaa jechuudha. Garuu asirratti 1.3 isaa dhufe jechuun keessan hin oolu. 1.3 akkamitti dhufe jettan taate isa kana dhibbaaf hirtan gabaabatti isa kana yeroo dhibbaaf hirtan taate isa kana isin dhufa. Akkasuma directly lakkoofsa 30 40 kanas keessa hojjetan taate lakkoofsa guddaa dhufa. Asitti 1.3 asitti agarru 1.3 kan 30ti. 30 dhufee jechuudha. Inni kunis inni itti aanus 1.2 1.2 akkasumatti 20 heeramee dhibbaan akkasuma jee hundi egaa dhufe lakkoofsa kun 1.294 dhufaa jechuudha. Yoo kun haala salphaan ibsama kun waan ta'eef haala kanaan ibsinaa jechuudha. Geometric mean bakka sanatti xiqqoo isin dhiba jeetii yaadee parsantaa 30 parsantaa 20 jee kan ibse kana parsantaa 30 kana akkam goona seete 130 over 100 yoo kana hirtan taate immoo deebisaa isaa 1.3 dhufaa jechuudha. Deebisaan isaa 130 hiruu dhibbaati. Parsantaa 30 jechuudha. Parsantaa 30 jechuun parsantiidhaan ibsama waan ta'eef yeroo lakkoofsatti jijjiiramu 130 ta'ee ibsama jechuudha. Okay. Mee isa kanatti yaa dabarru. Kunis akkasuma 120 over 100. Inni kunis akkasuma 1.2 dhufaa jechuudha. Deebisaan isaa 1.2 dhufaa jechuudha. Okay, inni kun salphaadha jeetii yaada. Garuu kana malee isinitti ulfaatu jee yaadu -40% akkana jee kanne jechuudha. Inni kun akka yamma duratti ilaalle kanaan alatti ibsamaa jechuudha. Duraan dursee inni kun negatiiva qaba asitti. Negatiividhaan ibsamee jechuudha. Waan negatiividhaan ibsameef jecha akkam godhuu qabna? Parsantaa 140 waan ta'eef dhibba hir'isuu 40. Hir'isuu 40 yeroo halaallu ta'e 60% dhufaa jechuudha. Maaliif negatiivii 40 waan ta'eef parsantaan san amma 60 deebisaa argannee jechuudha. 60 kanamma dhibbaan wanniif godhuu qabna jechuudha. Dhibbaan hiruu qabna jechuudha. Ammasitti 60 over 100 yookaan dhufu ta'u 0.6 na fakkaata 0.6 deebisaan isaanitti fakkaata. Inni kun haala kanaan ibsamaa jechuudha. Okay, 200 akkasuma yoo kan ilaallu ta'e 200 kana kun negatiiva waan hin qabneef wanta akka nama irra kun akkanatti deebisamaa jechuudha. 200 yoo kan akkana irra taate deebisaan isaa akkasumatti nuuf argamaa jechuudha. Achi booda kan under the radical keessa galchuu qaba. Under the radical of asiin force qabna waan ta'eef waliigalee isaanii
isaan amma ilaalle kana yoo hawlii daanu taate 2808 isa kana dhufa deebisaan isaa 1.294 akkana dhufa jechuudha deebisaan isaa haduma. Okay, arraaf daawwattoota keenya asirratti nuuf gahaa. Namoonni chaanaala keenya faayidaa taatan akkasumatti subscribe godhuudhaan nu cinaa dhaabbatu.